dhaamsi kiyya kun caaltuu bira akkanaa ga'uu barbaada. Viidiyoo kana warroonni sheerii dandeette sheerri godha. Caaltuu bira nagaa. Caaltuu miira keessa galee hajjii balleessu takki mootuyyuu namitti san ija balleessu jechuudha. Namitti sun mootu jechuudha. Viidiyoo kana utoo namitti san birallee naagettanii wallaahi natti tola jechuudha. Maaliif dubartiin sun hiriyaa caalturraa nyaattee caalturraa dhuudee caaltuu waa balleessaa jetti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkam naga keessanii fayyaa keessanii akkam jirtu. Naga qabdu fayyaa qabdu jirtu jajjabaattu walitti deebinee jira. Badaa taraa Ramadaan akkam. Ramadaan bultii 15ffaa lakkoofsanii jira. Alhamdulillah rabbil alamin. Wallahi bultiin addunyaan teetu akkanuma guyyaa keenyaalee nutti as deemaa deemu. Guyyaa nutti deemaa deemu kana keessatti khayrii dalagachuun immoo waan nurraa barbaachisudha. Tokkoffaa hama namaatirraa fagachuu, jecha namaa dhiisuu, ibadaa ta'e dalagachuu. Karabbiin isin laaffise karaatii keessan qara'u. Karabbiin isin laaffisnes hanga dandeettanii ibadaa ta'e isin irratti jabaachuu isin jechuu barbaada. Viidiyoo har'aa tana keessatti wannan rabbiin isin halaafisu warroota Qur'aana qara'uu hin dandeenye warroota Qur'aana qara'an rabbiin isin halaafisu inshallah isin jechuu barbaada. Obboleeyyan kiyya wanti isin dhaamu barbaadu wanti viidiyoo tana caaltuu biraan nagaa jedhee fi waa takka yookiin lama waa balleessa. Isin galee dubartiin gaafa abbaa manaa isin nama biraa wajjin dhagattee dubartii dhiisatee shamarreen takka dhiira tokko jaallattee gaafa inni isii dhiisee dubartii biraa jaallatee baay'ee tokko waan balleessitu malee baay'ee tokko miira keessa keetti jechuudha. Bootutti dhagama. Garuu abbaa manaa ofirratti hoo maaltu dhagama? Hajjiin akkasuma ammallee amala isaan dhiifne. Billaalee ani waan fi ismaatu naa galuudide. Mi isinumtuu qaqqabu laala. Qaqqabaatumaan dubbiin keessatti laala. Namni kun hanga yoo dubartii duudi duuba fiiga. Hamma yoomi inni guddatu inni yeroo hundaa ijoollema caaltuudha. Dhaamsa kee wanni irra biraan nagaa jedhee caaltuun ilmoo qabda. Gaafa duraa ofii keetii fiidee itti deebite. Ergasii irraa ol fuufte. Itti dhalte. Nama kana ilma namaa bar abbaa manaa ofii waggaa takka lama hojjetaa dhiisati. Ji'a takka keessatti yookiin immoo guyyaa 2-3 keessatti namni suni hammam jireenya keetii boruuf si barbaada hin beektaa jechuudha. Namni sun hammam jireenya kee barbaada, mallaqa kee barbaadamoo, si barbaadamoo, namummaa sirra dhiirri gaafa ol kaatee ilmoo sirraa argadhan jenne gonkumaa sin barbaadu dhiirri akkasii. Fedhii foonii sitti dabarfattee yeroo keetiitti dabarratee mallaqa keetiitti fayyadamee si gatuuf deema jechuudha. Ati balleessaa guddaa mataa keetiin qabda. Balleessaa lammaffaa ati amma qabu gochuuf deemtullee waan si baasuu miti. Tokkoffaa nasbee namaa baasuun ati milkii gara rabbiitiif gara namaatiitti illee qabdu. Nasbee isaanii baasaa, nasbee isa baasaa hin jedhin abadan. Toobadhu. Maaliif ilmoo qabda ilmoo ta'e guddifadhu. Guddifadhuu hin dandeetta. Ilmoo takkittiin guddifatta. Biyya ambaa keessas jiraattes, biyya keessas jiraatte ittis kadhattu ilmoo ta'e takkittiin guddifatta. Inumuyyuu jireenyi kee yoo isaan gargar baatee sitti tolaayyuu. Maaliif nama dubartii lakkaa'u waa takka faayidaa siin qabu. Kophaa kee loltee waa takka faayidaa siin qabu. Isii faayoon jechuudha qalbii qabdee jallifte. Hamma feete waan feetoo fayyadu taate caaltuun hajjii waan saniin balleessa malee irraa hin deebi'u. Itti deebi'e arfaffaadha. Dubaay irraa badha. Supparsiisa gooti. Kaameraa doolaara 100 fi 800 ergu jechuun qarshii Itoophiyaatti yeroo herreegamutti gara 200 jechuudha. Dubartiin tun akka jaalala hajjiif qabdu ibsiti. Akka hajjitti deebitu mul'ifti. Gatii qarshii kanaa hunda baaftee akka hajjiin isiin dhiibne gonkumaa hin jiru. Innillee murteeffatee jira. Akkanaaf walitti deebifnu deemnu jedhee jechuudha. Kanaaf caaltuun ati balleessaan ati qabdu taree ilma kee guddifattee numaayyuu isaayyoo gargar baatee jiraattee hin dandeetta. Dubbiin ulee waa takka faayidaa siin qabdu. Galgalee ulee ganamni ulee galgalee qanyee ganamni qanyee booda dhibee biraa fida. Booda rakkoo biraa fida. Booda namaaf namatti walitti bu'a. Isin galee namaaf nama walitti bu'a jechuudha. Kanaaf waan isin jechuu barbaadu caaltuu osumatti dhaabbadhu. Nama kanarra dhaabbadhu waan balleessinii. Namitti sun immoo sirraa nyaattis. Silaan kana garra ijoollee Yaman keessa jirtan. Dhiirumti biraa hin dhabame. Haga abbaa ijoollee malee bultii namaa diidan. Maali? Amma dubartiin sun
مي فيديو سن كيست لالا والله سي تاسب جيت سبحان الله أنت برتي كنا فيديو سن كيست مال قلتي ريتني إيجي إسي أولترتي قترت إيجي إسي بك أنا ومواي إيجي إسي جلس قلبتم تقرنا قلبتم سبحان الله أنا نقر رميبر وتو إنا ملي دبرتي برا دبي رحاتي mana isaniitiin isaan duraa hangafa Dubai irraa sobbarsi akkanatti isa godhaa jirtu hiciitii isi caaltuun harkaa baaftee sanarraa akka ka'e immoo dhaadannoo caaltutti jirti jechuudha. Caaltuu sin dhiisu jechaaniiti maal goota? Maal goota caaltuu wanna gootu takka illee hin jiru. Maaliif rabbiin nama bira jira miskiina bira rabbiitu jira beeke. Ati nama qabaattus ati namni si bira jiraatus miskiina bira rabbiitu jira. Namichi nama odoo kaamilaan qabattee hiriyaa kaamilaati. Ol kaatee nama sagaleen isii akkasuma toon dhageettiin jechuun beeksisa. Dubartii amala fokkattuu dubartii ol kaatee bultii namaa diidu namni bultii namaa diidu jireenyi isaa guutuun ni diigama. Maaliif atiin isaa niitii lama qabu. Isaa ilmoo qabu irratti keessa seentee si tokko jattatee haallanyeeffadha jettu abadan jireenyi kee guutuun tama kasaaran. انت لا مسكينة كان رتي ديمتي فايل ليمتي والله بالله مؤتين توني نما وقامي قامي رمارت أمانتا إسلام واتي نفتي إرقام أمانتا إسلام واتي نفتي مجاها كانت هجي كانت نفتي هجي نمو وقامي كسي ميد إسي تومي إسي مالكو كاتي بيا قلتي فيدي جديمتي مالي سي جماراني إجا قرن قبدني هجي مالي ديرن جرو ما هي هما قبراتي فعلا لا برس من أنا جاي سواني هون بك ما لي فكس ولا بيتو ديرا بوتيك أبو كك تدايما نيجي نما هو رتا درك كيسي نما هو رتو درك كيسي برينا يجولن كنا درك كيسي اسم بالله عليكم شمرانتين فودا وردا ملكو برا بتجرف هيا دمتني إيزنا وفايدا سينقب شبرتين موتو يو والله يعني وانا كانت السنين yoo isii walii galee naataatii isiin jette itti himtee hojjeta seenuun mirga qaba. Garuu oluma ka'ee daakanii bultii namaa achi batanis taphatan jireenya isii duraa san diiganii anuuyyuu jette ati kiyyuma isbii irratti illee saalfattu anaaf inni walii gallee jirra. Saalfattu ilmoo qaba. وانت أكنا كان يمسن كيسة سبحان الله سعادة كت دورتين برارات الوفته تشوف أي فتية اللي دورتي برات دورات الوف سلافها جالتو سيبارك تريوية شو جالتو نام سالي دورات الوف ليه مكانه وانا سيد مسكينة تاتا في سين قال وانا إني جالا لإسين كابنيف إيرغاف سنجالا ني دورتي برالات بك أمالي في سنجالة توقع ادو سنجالة دي دورتي برالالو erga dubartiin takka dhiira takka erga biraa sochoote itti deebite jechuun kalas isii dhumatti yeroo hundaayyuu isiin xiqqeeffamtee bulti kabajamtee bultu maal irra deemtee itti deebite duraan barbaadu jettee miti erga isii deemtee ofii isiitti itti deebite kun sirrii miti kun hin ta'u erga deemtee baafadhu itti deebiine maaliif kalas deemtee jirta maaltu si deebise ani kana dhibee dubartiirra isa inni nama dhiira akkam akka ta'e wanti bakka hin jiraa miti jireenya boruu yaadu kaayee jireenya boruu maal ta'a odoo biyya galee maal ta'a garuu dubartii hedduutu isa jaalata hajjiin eebba qaba na fakkaata hajjiin eebba qaba maaliif yoo jettan eebba qabaachuun isaa hundinuu isa jaalatti. Amma udah jadi lala, hak amat telefonnya kuna. Harar berarti lama tak kemana. Mana tinggal jatuh ini deh. Garumu, masya Allah, barakallah. Abdi nama yang nak kamu nama aman. Ya ane jujur. Jeramit dengan kuna mata eventi. Kuna mau garumu jan. Subhanallah haji jujur. Udah berarti adunya kadar rajul tuh unda fudi dan ini mafuda nafakat. Wallah mita zabat jatuh tuh bisik. Haji itu berarti ngufu jatuh. Subhanallah. Nunggu mamu nguuf mikirmatu lala
إيمان قلبي قلت برا بافتي فايون براين بافتي جاتو تكتي قوات آرات اللي برا بافتو كان فيديو كيا ما فيديو براتي ولد ديبنتي فيديو كينا لايك قولا شير قولا سبسكرايب قولا وجي جبيسا حي سوشن جدا هم توردا هم دجي سامي نسيت تحاولتو ورا كمان جبيستاني أنا تقول إسني متي أنا تو قدي مالف رمضان والقبتي حالهم دور مامي جاو كان إن شاء الله ما فيديو براتي ولد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.